أباك يترى ورك سيرة وبريق إسبرة كني وركني أنا بيتيجون ولدتن ولا ليسوف تنا أجان ما ولدت لا ليس ناقصها أوتو أكو مشاهد أكو مفاجئ كلا سكتي سراديم أما بود سديم ما توديني فلو كاميرا إنه خاتي خنا نتي أسولتو لا ده كيفو ما أعرف خنا نتي داوتون لنا هذا كيجو داوتوني خنا ما أعرف نتي نموذج ده كيفو داوتوني لو وانا كنا برانك داوتون والله وانا كنا يفكوا والله برانكيمت والله برانكيمت ما دت والله ساي دوغانا يم جنة سندي فيجان كبو دوغانا يم تمانين تيجي أبصر هذا جو من يوم خبر أبصر كوا قافت ولا لا لا أدمنا أبانكي ورخيص جيتو سكان ندمتو بو ما لازم بر ورخيص ريتو ورخيص نافقنا بر إنترنتون أكا كرتة عادات تلله أكا هذا ورموت تلله ماري ميتا أباقي يا دوچون أباقي تراجون إيه نخا ناف كرتة سيرو داف إنساني توچون نخايلا والله من رادي سوانا كنا نكيت إن دلورو لا فرم وجهه من نمرة لا والله نركوبي والله أكان أسد سيماري ده أسد تجوا لا كلام لا نما جال تقول لوني كم نتك لقي فرس جمر أنا نمان جال الدونكم أدي سكس من نمان جال الدونكم جال الدونكم ده أكس تجاتور ترى ميتشو دافي نافي بيش توني ده نمان جال الدونكم من جاتور أنا سكس من نمان جال الدونكم لا أنا نمان جال الدونكم برا يرو تنتي إني ورنا فور هذا ورنا سبور جاهر وين كوباس جاهر وين كوبا ما سجال ده كوبا يشوف سمعت يشوف أنا كان جاهر ده ورس سبور ما أنا ورنا خيني ورنا خيس جاني ركون كم لكن oh deh mugorre kayak sama mana kayak nyago dah meja makan hadis baru antaran aman umman apa mana orang tidak aman wallahi aman sini masuk amar wadas amma me aman sih saya yang mati deh ganda kayak nyesa nih ganda kayak sensan lagi sih akhir mau dulu tak ada cerita mana akan ini cuma berwaring kan mati kan dokumen tuan kan mati kan bak amma bro kayak ini lem bagra bisa mati enggak mana mati lihat amma tuh ya yang kau tuh أنا ما فكرنا عروسة هاي تبدي جمدي. أيه؟ عروسة جابت تكمل. أيوة. أما أقول لك تجمل. أنا مو خا نمسن وين بينه. ما أسيك تاني. أسيك أكم. ما أسيك تاني هاتي. أبغى أنا تنسى كو. ما أسيك ناسي. أندروانو كتيتا. بردوانو كستيسا. هولي أسيك وتيسا بر. هولي أسيك وتيسا تمام. جاتي تسيكابر. لا جاتي دي مالي. هولي أتينا تسيته. أسيتا وتيسا جالس أنا تكيف تمام. تاريخ فور زانو متنيفتو. أكم. أبدا نتنيفتو. أنا ما براتات. Bukan mamba nama. Ayam kaptu. Ati nafet mal wolik kamne pakai nafari rol lele sini wolik kamne hingkam nafet ya kan untuk kau belajar. Kalas. Obbolummaan just nu bar tajaajila istu dhufe bar. Obbolummaa san tajaajila istu dhufe bar. Wayii tamma. Michoo jabeessa. Akkam. Jaarsi de. Sistu jabeessa naa sistu jabeessa. Akkam goone. Obbolummaa keessa jechuun ati waan naa taate waan jechuun roorroo keessa baafte dhugumatti jechuun ani bar galataan bar jeetti sibituu hin qabu bara. Dhugumaan bara ni beektaa. Dubo. Dubo. Sunnaafuu mee maali amma? Maali tu jiru. Wanni jiru waa'eetu jira bara. Anta kan jirtu nama. Sibira jirtu. Asirra jiraatu. Ani immoo bal'oo waan dalagee beektaa ammaati. Ni rafataa dura. Ni rafataa dura. Maal dalagee maal ifa rifaadha. Maal ifa rifaadha. Dhugatti moo? Mee. Laakka jiru. Harkaan miti. Laa dura akkana akkana. Allah jaartiin ta'in harkiti. Yoo lafa dhoote jechuun hin jee bishaan ni bitu. Tila kan. Laa gammachuu keessa jechuun waan gattee laa. Maal tila kan. Mee onnee takka wanta harka keettee baatne anaafte. Akkam se tadoo seetti ammaati. Anneen diyaa. Wayin sii mutee maara wayin sii mutee maara. Naa miree busane. Akkam yoo lafa nan dhoote. Laa ilaaha illallah rasulullah. Naa miree. Lafa nan dhoobu dura jechuun mee dhaabba. Dhiisiree. Yoo guddaa hamaa jedhamu. Akkam. Natti yoo guddaa reefu. Amma wayin sii bara daruma garaa keessa beekee yaa. Laal baaltu harkatti hin deemu. Dhugumatti garaa kee musi beekee. Garaan kee musi beekee waan garaan kee beekee mee mee ayileen si finima. Osuma daawwattoonni hojii dhagootiin seefu waan ta'eef. Ammaa na beeku. Baaltoon ati oguutiin ala baafadhee dhufettee oggoo ishee kan nuuni hirifadhe. Dhiiroo maali? Tuttu sadii geessu namaa himee moo maali ishee ta'e? Namni natti miree akkana hin jaarre. Hani arra mana keessan aruusaa jira. Balloo fuudhu jira moo naan jee baarfaan natti miree. Baar walumaan jechuun bar waan goone walumaan goone bar. Isaan natti mireen. Hani kana. Fuudhuu deemasi jabalee kaani. Nama fuudhuu deemu siriin neeni. Naani. Fati faayidaan suuraa kun isaanii kun waan taate. Akkam. Afaan hin bartaniin. Akka saambusaa maradheet sabatu. Amma akkanatti isaan gosa warra fatte. Maaliin nala fayyadamu. Amma sibiilii ma daawwattoota ni mimaa fi daawwattoota kan bar daawwattoonni kuma waan yaala. Maal kuma qabu. Daawwattoonni waan bakka kuma waan yaatis. Waatis waan hin taane. Daawwattoonni waan qabne qaba. Daawwattoota amma ni himaa kuma waan hin himuuf. Maaliin ni rifatti yoo isheen rifatti ni gammadde qabu. Akkuma hin gammadde kuusin gammaddanitti isin illee gammadde. Kan danda'u naa hin ballo. Na dhukkuba jiru bas. Maasoo. Dhukkuba eegaluu deemu. Maali? Hin beeku.
Laa sirriitti boodi. Naa Yoo sirriitti ballee ni fayyadamu. dhimma ajaa'ibaa na fakkaatu jira. Dhimma ajaa'ibaa. Allah dhimma kana barsiisuudhaaf bara nama yaamee nama sammasatti immoo qabu. Maaliif waan amantuuf hin gahu qophaatti jechuun waan irraa fudhattu qophaatti baarfaan itti minaamtanii sitti murtee malee ni beekamu. Asirraa hin fudhadhu waan naan taane abbaan akka irraa fudhadhu. Akkam? Hin fudhadhu reen waan naaf ta'u isinum dan namni fedhe. Kunuutti barsiisuudhaaf barbaadu. Naan ta'u waan naa ta'u taanaan dila kana natti wanta hin gootan naa himuudha bas. Allah daawwattoota keenya gaa faayidaa leessumaan kaa yaa daawwattoota keenya mee himaa daawwattoota keenya mee. Koomantara taasii mana hanga koomantara taasii mana ni dhiifna. Maal taate? Naa himireen. Amma silaama liifis jedhee barsiifi kun yaada. Yaa keessatti bin dubbii ajaa'ibaa tumma. Laala mani beektaa? Akkam godhachuu jirtu isa? Kan siraa deemu Ni beektaa kun akkasa deemuuti yaada. Shuqula akkanaa kana hin danda'u. Bar deemuuti yaada. Shiraa gurguddaa. Ulii deemu kun ta'e si barate. Boo maaliif hin deemne? Maaliif si biraata? Amma taafii taasisu biraata? Amaanaa taatee bara maaltu jira sana? Wayi eessu deemuuf kana wani jettu? Yeroo namaanaatiif yeroo namni oppireesii amaanaa amma taagataa amaanaa namni biran taa'udha. Amma taagataa kana amaanuma. Ati amma taagataa amaanaa jechuun amma amaanaa ajaa'ibaa akka nuti eegsifas. Ulii deemtu. Bakka anarraa deessi hin fadhu naannoo hin kala. Maaliif? Arna aarsuu eegalte takka. Sinaasu. Awwaan itti haftu jedhamu. Mataan na dhukkuba. Daawwattoota keenya jechuun obsijaan maaliif waan isin taartu waan inni taartu innis leen dalaguu inni leen himuuf maaliif? Laa mataan na dhukkuba yoollaa billahi. Maali dhimmi jabaa. Dafee siimuu feetaa bireeti. Ani dhimma kana kaa dhimmiti kun lubbuun asinnaa dhufte. Laalamani beektaa? Baruun qaba. Dhaggeeffadhu baruu feetaame waan gammachuuti tatiyyaas gammachuu ta'etis gammachuu tadaawwattoonni illee gammachuu qabu. Namni hundinuu gammachuu qabu. Waan takka ammas siifin himaa dhaggeeffadhu. Warra keenya beektaa? Warra keessa. Warra keenya warra keessa jiran. Maal godhe? Ni dhaqanqa. Maal godhe maal? Waati kun kaajaa'iba. Maal akkam biraanki? Dhuguma warra keenya. Warra kiyyaa maal godhe? Dhaqanqa warra keenya guutuun dhaqan. Odeemboo. Wallahi bal'aan akkanaa dhiiseeti. Akkam wallahi dhiiseeti. Akkam jechuun. Waan ittiin hin jenne amma akka daawwattoonni irratti jiru daawwattoonni illee ani illee jechuun namni hundi akka dhagoon natti hin jenne. Hin dhageenye ammallee waan akkanaa dhaga'u sirraa hin furan. Bara warra keessa jiranii warra keenya. Warra kiyyaa maal godhan? Dhaqanqa khalaas. Haajaa dhaqan. Bakka hajaa ta'an. Haajaa fixuu dhaqan. Fixuu hajaadha. Haa. Tamaali. Haajuma jechuun xiyyaa bitee haa. Naati hajaa waliin qabnu maali? Haajaa ajaa'iba waliin qabname. Akkam hajaa na hojii qabda? Hajaa na hojii qabda? Isaanitti himi. Akkam? Ganda keenyatti himi. Balloo maal haasa'u hojjeta? Ganda keenyatti himi ganda keessan dhaqan. Boodii isinarraa haa balloo waan akkanaa. Akkam dhiisi? Wallaan hanqeeti nama siraa deemu. Eessa deemtu? Ati maal jechuun waan akkanaa kooftu? Maali? Anaafeeti. Boo dhimma bulummaa waliin qabnaa. Bara waliin qabname. Tana tolchuudhaaf maafu warra keessa jiranii sin jibar. Inni fayyaan qabu sun? Dhuguma warra keessa jiran. Waan akkanaa hanjamaa. Dhaggeeffadhu haasawaa waan akka saanii dhaggeeffadhu hammaati. Wallaahi biraangii kanaa. Akkam biraangii laatu? Wallaahi ati biraangii kanaa diisinarraa. Biraangii miti jedha. Maal jechuudha? Kuni biraangii miti jedha waan jechuudha. Ani jechuun obboleessa biyya tokkootti. Tu waan gammachuuti wanni simma bara wanni simma matu waan gammachuuti bara. Waan gammachuuti bara tunamma. Fayyaan qabu sanni. Waan mana kee bara. Hanqaan amma gammachuun jira adda hamma duraatu na bishaan sun jirtaa bara. Akkam wali gammachuun jiraata akkam duraan madura gammachuun jiraata. Faayee waan amma. Akkam? Wallaahi na bishaan. Maaliif? Akkam? Warra keenya jiraachuu dhamu. Yaani haa naafisii hajaa ta'e nuuf fixanii. Naafisii hajaa ta'e nuuf tullaqan dhuguma. Naafeti hajaa akkam hajaa na qabda. Ana hajaa sitti qabu obbolummaa. Ati natti qabdu anaa si qaba. Ati hajaa akkam na qabda. Hajaa na si qaba. Jechuun namni dhaqanii jechuun abbaa keetirraa warra keessa irraa obboleeyyan keessa bira dhaqanii warra keenya. Anaaf jechuun walitti nu ilaaleessuuf. Tana hajaan. Maal walitti ilaaleessan? Naafisee haa. Akkuma shanii akkuma faajii. Kala sankeetiin siraa deemu amma booda. Sadeemu maaltu fidanii? Fuula kaameraan nu kaattee kana natti haasoftu. Naa dhagee wadhu. Maaliif kana natti haasoftu? Daawwattoonni naa dhagee jechuudha. Daawwattoonni kana maaliif natti haasoftu? Nama hundaa dhagee wadhu. Daawwattoonni waan akkanaa biraanki nama feeteeti. Daawwattoonni wallaahi waan akkanaa if kabaju. Wallaahi biraanki miti. Wallaahi biraanki miti. Maal jechuudha wallaahi? Dhugaa naa himi jenne? Sanni fayyaan qabu. Dhugaa naa himatti miti obsaa jechuudha. Namni kun bari obsu qabu. Gaaffattu wanni ilaalatu atamna abbaan kee warra keessa jechuun isa kan hin danda'u. Boo maal haasuuti? Bar warra keessaniitu warra keenyaaf kannaa bara. Intala jechuun akka gartee aadaatti illee akka aadaa Oromootti illee maali beektaa? Abbaa kiyyaa jechuun abbaa keetirraa jechuun niqaa naaf gartee siiruudhaaf. Isaanii jechuun niqaa ilaala. Wallaan irraa dhiisii waan akkanaan keetii. Intala warra fudhamoo jechuun nama namarraa dhabu. Na dhukkubee wallaahi. Akkanaan asitti siin mari'adhee asitti jechuun akka nama tokko tokkotti. Dhaggeeffadhu si jammar. Ani namaan jaaladhu hin qabu. Atis akkasuma namaan jaaladhu qabda. Jaalattu qabda. Akkas jechaa turtanii
michoodhaaf naaf biftuun illee namaan jaaladhuun qaban hojjechaa turte. Anis akkasuma namaan jaaladhu si bara. Laa ani namaan jaaladhuun qaba yeroo tunatti. Inni warra naa fudhata warra nas fuudhu jaalan. Wayii kophaa si jaaladhe. Wayii kophaa amma si jaaladhe kophaa jechuun asumatti jechuun ani akkana jaaladhe waliin si fuudhu hima. Ani warra keenya warra keessa jedhanii rakkoon qabu. Dhaqan. Odeem warra keessa maal mana keenyaa godhame jama akkanaadis bal'oo antanan amanu malee. Akkamiin amanu? Hin amanu. Wallahi naman. Sino ang saka amanu watas? Amma may naman si siya yung matulay ganda keenya san eh ganda keessa san nagdagesis. Durechun obsi ka go obsi dechun ito do ini dechun waun daw o baliti desu tibute abba khetu tibute naman ko tabara ko ba? Mahal to ko na fit. Ani sul bisa tin. La ni to bisa mahal to ko na fit. Ma to na fit. Mahal to ko na fit. Akam jadi. Yo bang ke mas salale si yesu to bisa kam. Akam salale se. Akam man namni ne kana mo ko da. Osana fete ujaran ne be yo khasim fadete asitti biyya kanatti dubbate video warra keenya chun makina gutanii karaa deemanii mana keessan dhaqxara gasgeessu ni amanta video mana garsiista toora keenya karaa gadda keessan deemu jiru bara ta mana keessan dhaqan mana keessan sigarsu akka mana keessan jiran sigarsu video na targamte irti fayyaan qabda akkam dembo rabu video sigarsu hay kana Allah ta chun ina manne so sanne fayyaan qabu la itu ina manne akkami maali namana baasin ka sarap ko maali jechuun waan mirkanii qabu waan jechuun gandarraan warrarraan warra walitti argine waan tawaasuutu malee akkanumatti jechuun sagalgalummaa takka waan fokkottu takka akkanumatti jechuun si jaaladhe jechuun si fuudhu biyya keessatti sunii miti warra keenya dhaqeetu sirriitti jechuun achirraa ni haa gattee akka rabbiin gattee firoosatti akka sharaa firoosatti weettusatti ni haa achirraa si godhan kunuunte maas gurra keetiin si gaafatanii dhageesseeti. Malee jechuun akkanatti bara dhiban dhageessati na dubbisanii akkamiin siitee deeggarfaa siitee walii taatanii ammoo si kennuuf deemnaa baabaa abbaan keessin jee jechuun fa'a achi eenyuutti ajjama sana qaba baakati mi. Fakkeenyaaf usmee bal'aatu wanta kan seenu akkana naan jechuu isaanii biroo natti yoo osoo himin maaliif warra keessan erge. Sitti maa biiraawu. Nama jaalatu takka intala jaalatu takka intala kabajaa qabdu takka warra ergiteetuma warra irraa jechuun halaaleeffatta. Akka jechuun nama biraatti jechuun sitti meetuma as keessatti jechuun manguddoo sitti himaarra jechuun halaalee jechuun waan hin barbaanneef. Baarii sarara waan kana si hojii godhe. Noochi godhe jedhee. Baarii sarara kana dhugumaan si hojii godhe. Anaaf isaa jechuun gandattuu waan kana hunda fixee ganti keenya amma ilaalma mana keessa jiranii amma xiqqoo booda jechuun ni dubbifnaawu. Maali kuni baarii feetii tunarra waltee piraankiin irratti hojjechuu jira moo? Maa biraanki isaa. Akka nama tokkootti. Dhageewula. Isin dira kana. Amma laal dhageewula waan takka laal. Jimaa gartee fuudhanii ganti keenya deemu jechuun ilaa magaalaa keessatti beekame. Magaalaa keessatti beekame bara magaalaa keessatti beektaa laal amma kun magaalaa keessatti himi amma isitti jiru irratti ummala manguddoo irratti amma manguddoo irratti ballo mee maal manguddoo irratti bakki turan baay'ee jechuun naannoo mana keessatti mana kun bakki tun laal qala asumman ana makki keessa beekare laal yaa kun amma manguddoo dilli deemtu tuni laa kun kadura deemu rabbaa keenya kadura deemu Hilaalu nurraachi qabu kalaas eegakkaste. Warra iltaan wanta maqaan obboleeyyan eeguuti. Eegakkaste ani naaf eede obbolummaas waliin hin qabnu banaa. Maaliif? Kalaas anammaan sirraa deemu. Akkam? Warra kiyyaas akkami. Dubbistu bareeda ta'a. Hin dubbisu dha. Dubbistu bareeda. Leeshin dubbisu. Laa turaan wajjin. Ani wallahi nan seenu an duraan biyya hin seenu kalaas. Obsinas hin jiru. Ati nama kabajaa. Nama jechuun waa hedduu takka narra laffee waa hedduu takka jechuun lubbuutu jallee baasee inumaa jechuun. Kan obboleessa yoo obbolummaan hin sii godhe obbolummaan hin sii godhe. Naaf gooteemi. Kun rakkoon qaba. Ani kabajaa jechuun ati naa gootanii dhimma jechuun ati waan jechuun narra duutee waan naa gootanii jechuun ani kabajaadhaan jechuun si harkachuudha. Kabajaan jechuun warra keessatti warra keenya keessatti si harkachuu jechuun si maaliif qaceellotu waan si kabaju qaceelloo waan si jaalatu warri keessan warra keenya jechuun akka kanaan waan hundaa uffannee jira akkuma waan si garsiisa kanaaf eeggatu. Kanaaf yoo amanu baatte abbaa keessatti ammaan. Abbaan kiyya namaan hin jaalanneef na kanna awwee warra ture. Maal taatan akka warra ture bira dabar. Hin fadhu saayikilaa keessatti likkuma si jirteef saayikilaa jirteef tabaar. Sirba maal jechuun? Kabajamtoota hordoftoota keenya ani wanni xiqqanaa kun piraankiidha malee dhugaa miti. Isinillee hin saddaqinaan isin hin jaa. Bahaalii fi balloon irra piraankiin. Maal kana wanti ta'u wanti jechuun ni amana. Maal isaan shakliin isaanii likkuma isaan jirti. Likkuma ni jirti. Koomanti jala kaayaaf wallahi billahi gorsa uummanni kun gorsa fadaa waan akkanaa nama nan. Daawwattoota jechuun maafiin wal harkachuudhaaf jechuun daawwattoota keenya ni gammada malee hirreeffatu. Dhugumaan gammada. Ammaa jechuun karaa biyyaatiin warra keenya warra keessatti arguun kabajaa guddoo akka Oromoottis akkuma aadaa Oromoottis
akkuma jechuun heera gartee shari'aa islaamattis waan bareedduu takka daleenne jechuudha. Naafi baarees waan jechuun boqotu daleenne waan bareedduu takka daleenne. Namni gara warraarraatti warra dhufuun baratu natti dheeruun warra barbaachisa. Warri kan hunna kan wayin koo maalan wayin nama dure. Adeemu. Eeha. Aadaan teenya bar deemuu qabdii waadaan duratti san bara. Akkanatti jechuun namni wal jaalatee ismaafeessi jechuun waan hunda hojii dargee takkaa akkam wal fuudhuun hin manta'u. Aadaan teenya dur gattee taphatte san gattee deemuu qabdi. Akka gattee duratti san jechuun ganti keenya kan ta'e san dhaqee kara booda jechuun xiqqisho booda ni dubbifta kun rakkoon qabu xiqqisho jechuun maali ni ta'a. Hafuura baafadhu egaa hafuura baafate booda ni dubbifta. Hin dubbisu. Ibaarillee yoo ta'u amma ture. Yeroo dubbifne illee dubbifte jechuun. Amma ture yaa obboleettii dubbifta rakkoon qabu. Kalaas amma ture obboleettii yemmuu. Obboleettiin wanti jechuun aruusa godhu jiranii jira. Aruusa kan mu godhani. Ayi namni diggisee baraka jaabatti. Boo warri hiyyeessa muu qabani. Dhugumaan baana ba. Diggisee. Nama aruusa godhan. Isaan moo. Hayi balloon kaayimaa achirraa achitti jechuun ganda nutti ergee akkanatti jechuun mucoo bireetu akkana bireetu ni beekanii isaan. Akkana bireetu ni beekanii bara. Zakko waan akkanaa balloo waan akkanaa. Dirqama abbaan kee maal jechuun siifin alaa isaa eeggakaa warra biddeen aan jee anaa dubbisa jaaba. Narraa dhis kalaas. Anaa dubbisa jaaba. Faadhu kalaas. Ati qaalee warra keessatti bultaa rakkoon qabu.